Maal nama dheekkamuun kun sinirraati qoom fokkisa beektaa? Maal inni nu dabbare akkam goona? Maal obboleessa koo utuu gandi namaan tuqamiin utuu waa tokko hin ta'ini namni dhuunfaa arrabsame jettee haadha namaa amma gandi namaa arrabsamutti amma waa bakka waan isaan hin goone hin jiru sii galee nan obse baay'een obse. Yoo ta'eyyuu hin dabbara beektaa? Xiqqoo ishee biyya beekaan balleesse wallaalaan maal godha jedhanii warri xiqqoo ishee paabliik fiigarii taatan kuni osoo qusattanii gaariidha jechuun like isinii ofii keessaniif duwwaa osoo hin taane isintu xiqqoo fakkeenya ta'a waan ta'eef namni fakkeenya isin godhatee deema sirraa baay'isa wayi. Ekeleen amala qabaa, ekeleen sabaa hojjetaa, ekeleen akkasii jedhee namni haata. Garuu gaafa isin warra akkasii kun gabbaatanii aartanii warrumti sila ajendaa barbaadee uummata kana wal nyaachisuu barbaadu akkama ta'uudha. So karaa banaa jirtu jechuudha. So isini like atama fakkeenyaaf gaaf tokko gaafa saba kana dura teessu fooloo haganaa qabattee gaafa teessu bari iji uummataa kun sirra jira. Waan ati dubbattu hin gamaggama hawaasi kun. Waan ati dubbattu yoo in ariifatta. So gaaf tokko gadi si buusaa jechuudha. Kanaaf gaarii miti ati nama gorsuu dandeessuudha manaamin osoo xiqqoo ishee waan akkasii raawwatanii gaariidha. Maali beektaa afurri tiktoka kana nama baay'ee balleessaa jira. Nama baay'ee wal tuffachiisaa gandaa bakka waan hedduutu jira beektaa. Garuu baay'ee isa beekaa dhiisuu qabdu. Yinuutti like akkuma waan fedhe naatee gaafa saba kana guddaa kana qabattee deemtu rakkina baay'eetu akkuma namni baay'een si jaallatu namni muraasa as keessa jibbu jiraachuu danda'a. Gaafa ta'e akkas gabbaatanii ajandaa waan akkasii gootan kana nama baay'eetu sin jala taa'ee si waraabbatee deemee ajandaa godha jechuudha. So yeroo kana maal ta'a vaaliyuu keessan gadi buusaa deema. Yeroo akkasii kana vaaliyuun kee kan ittiin madaalamu gaafa waan hamaan tokko sitti dhufee waan hamaa sana keessa ciniinnattee gaafa dabartu sanaadha jechuudha ciminni kee kan beekamu. Beekaa ta'uun kee kan beekamu. Namni jaallachuun kee kan beekamu gaafa dogoggorri miidiyaa kanarraa sitti baay'ate gaafa isa keessa dabarte afuuffattee ilaallattee gaafa kee dabarte ciminni kee beekamu. Yoo kana achi akkuma warra kaanii ta'e siyaasoftaa akkuma warra kaanii ta'e siyaasii fuula guurtee haasofta yoo ta'e me and you warri nama rabsus warri ajandaas warri haala rabsus the same thing wal qixxaataa jirtu jechuudha. Karaan baninaa gaarii miti. I don't know anammoo beekumsa kootii jechuun barbaadan. Nan arabeeta iddoo baay'ee sifachi deemee har'a kanaa waan baay'een argaa jira. Hin dabbara bannaati. Nuu isinuma ilaallee deemnaa isin immoo balleessaa jirtu maali waan akkana? Hin dabbaru dhugaa. Marcos amma wanti dubbii ta'e tokko hin jiru dhaggeeffadhuudha. Namni dhuunfaa irraa haasa'amee irraa dogoggorri jiraachuu ni mala sii garee. Dogoggora kan ammoo ani finna soneerre keessaan isaa soneerre sii gala. Garuu dhugaan jirtu maalidha? Dhugaan jiru kana itti meera sii galee garuu dhugaa sana fudhachuu hin dandeenye. Kan G3 dura viidiyoon inni fidee karaa keessaan itti ergee teenyee waliin haasofne jechuudha. Viidiyoo sana ammoo itti hime kanadha. Miira intala sanaatiin kaanee waan kun haasawamaa ture. So balleessinee jirra dhiifamaan jedhee. Jennaan kanaan adda baane sii galee ani finne. Adda baane inni bahee miidiyaa irratti dubbate saroonni isa jala jirtu kun haadha namaa gaggalagashiteetu waan isheen haasaa ooltu waan isheen gochaa ooltu miidiyaa marraa akka sana ilaala agartee keessa seenan jechuudha. Isin barbaadu bar warra akka keessanii kana hin barbaadamtu to be honest. Warra keenyaa rakkinan qabu dhiisnu faayidaa hin qabnu fooloo guddaa hin qabnu namni hin beeku. Dhokannee ma jiraan nasii galee aroosoo akka keessan kana ta'ee hundaan obsa guddaa hin qabu. Garuu you need to be strong bro. Just leave it alone. Fakkeenyaaf yoo namni inni tokko balleesse ati duukaa balleessuu hin qabu. You need to keep quiet. Like amma dandeessetti dhiisuu qabda. Osoo dhiiste edaa gurbaan kun nama cimaadha maaliif dhiise? Siin jedhu beekta. Garuu waan akkasii kun hin ta'u. I mean like yooma waan fedhe jiraate try to be nice and dhiistee bira darbuu danda'uu qabda. Natti fakkaata. Osoo waan hundaaf deebii hin kennin jedha beektaa faranjiin. So I don't know ammoo kana yaada egaa. Namoota baay'eetu jira beektaa. Namooti miidiyaa kanarraa baay'een ishee abukaakee namni takka namni faayidaa qabu keenya muraasa. Waan hin taane barreessu, waan hin taane haasa'u, waan hin taane hojjetu. Maaliif? They just need agenda. Agendaa ma barbaade namni. Amma sitti argisiisu dhaggeeffadhu. Akka ilma Oromoo tokkotti aniif inni wal lolle sii galee jidduu taa'ee namni nagaa qabu namni sammuu qabu jidduu taa'ee araarsuudha malee suura namaa suura koo suura haadha ishee suura argee gadi galagashitee ijoolleen safuun beekne nama akkamiitu akka sammuu akkamii akka namni qabu ayidoon dhugaa rabbi
deemanii ganda namaa tuqsiisu, ganda namaa wal arrabsiisu, ganda wal nu nyaachisuudha kan isaan barbaadan. Annaaf naa gala sii galee garuu ofan qabe baay'isee man of qabe ofan qabe sii galee isa yoo an hojjetan irratti share natti godhu kan balleessan irratti share natti godhu sii galee waa meeqa biran darbe even aniif inni wallolle ijoollee Oromoo ayyuu meeqa jira, ijoollee Oromoo meeqatu jira taani nu haasofsiisuu danda'u, aniif inni illee keessaa walii bilbilee haasofna waa baay'eetu jira. So kun hundumtuutu jiru inni isaanii nama dhuunfaa gidduu galanii akkanatti baxabbatanii maaliif akka ta'e naan galu. Maal akka isaan barbaadan, ajandaa maalii akka isaan barbaadan, maal gochuu akka isaan barbaadan. Waan immoo gochuu hin danda'ani bal. Lafatti utuma na arganii, utuma si arganii waa tokko waan gochuu hin dandeenye tokko miidiyaa irratti ba'anii amma haatiif abbaan namaa arrabsamtutti ga'uun utuu saba biraa isaa arrabsee, utuu sabni biraa isa qeeqee namni baatee dubbattu tokko hin jiru. Dhugaa waaqaa sitti. Garuu dhugaa keeti garuu maal jedhe beektaa wanni tokko sii galuu qaba. Wanni sii galuu qabu takka namni miidiyaa kana irratti guddina kee barbaadu hin jiru. Namni kam yoo ta'e leddee yoo ta'e dogoggora qabaatte dogoggora keessa na barbaada malee gaarummaa keessa 99 dhiisee tokkitti sana keessa barbaada beektaa. That's how like akkatti niitii wal godha namni keenya social media kana irratti. Kana immoo maaltu gochuu qaba? You need to handle it. Handle gochuu danda'uu qabda jechuudha. So kanaafi karaan banina dhiisaa gaarii miti. Akkuma siin jedhagaa akka obboleessa tokkootti jabaadhu namni baalagee jira lama kan akka daandii dhuma foolo tokko faa qabatee deemee warra akkasitti nama walitti naqu. Warra hafuurri seexanaa irra jiru yoo namni aare itti tolu. Dhiiroo nuni amma fakkeenyaaf asuma kanarratti social media kana dhufnee waggaa tokko waggaa lama keessatti osoo waa tokko hin balleessin maqaan keenya baay'ee dhaame. Uma dhiisne jechuudha keessuma dabar. Waa takka faayidaan qabu. Namni immoo namuma hundumtu wal qixa. Inni follow guddaa qabus, inni follow xiqqaa qabus hundumtu contribution ofiisaatii qaba. Namni hundumtu dandeettii ofiisaatii qaba. Miidiyaa kanarratti garuu waan xiqqoo tokkoon akka caaltu hin barbaadu namni. Sitti naafaa jechuudha. So yeroo kana jabaa taatee argamuu qabda. Qabdu hundi keessanuu yoo danda'ame yoo dogoggora jaate wal gorsuu. Namni gidduu dhufee urtaasa'u inoola yaara daalijii waan akkasii gaarii miti irraan bareedu jira miti. Professional bifa ta'e walitti haasa'anii waan jiru sirreessu nama kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Alama haala jiru hin beeku, situation jiru hin beeku. Garuu waan beeku tokko yeroo isin fuula akkanaan gabbaatanii hawaasa kan taasiftan nama dabbaraa jechuudha. Keessumaa nama kan keessanii kun. Kanuma malee waan jiru diteelii waan beeku takka illee hin qabu. Kanuma siin jedhaa galatoom ulfaadhu yeroo gaarii qaba. Anillee galatooma Ayyee solko maal seete amma dubbiin har'a sin live irratti baatanii dubbattanii waraabama. Kana malees immoo nama miiliyoona meeqatu sin hordofa. Nuyi sin jala jirra sin hordofna. Nuyi siniin fakkeenya godhannee deemna. Fakkeenyi keenya sinidha. Kanaafiyyuu ijoollee akkas wanta dhaabbatee social media kana ni beekta. Keessa turteetta. Waa'ee social media kana immoo namni kamiyyuu beekuu qaba. Social media siif haaraa miti. Sirriitti bareechitee beekta social media kana. Akkuma beekamu TikTok 10 gubdee 11ffaadha kanatti jirtu. Social media maal akka ta'e bareechitee beekta. Wanta tarra dubbattu waraabama tokko. Lammaffaa immoo dubbiin ati dubbattu madaalama lama. Inni nachi dubbatu sin madaalama. Innis miira keessa jira raachuunis amma miira keessa galee waan tokko haasaa jira. Atis waa tokko haasaa jirta. Kan lamaan keessaniyyuu waraabama jechuudha. Miira gaarii yoo ati dubbii gaarii yoo ati facaaste kan saasi kan kee waraabama. Innis akkasuma dubbii gaarii yoo facaase hin waraabama. Kanaaf gaarummaan qabu. Warri jala jiran immoo warra nu arrabsanii suura galagalchanii arrabsaa turanii argeera. Isa kana maali tuffattee bira darbuu qabda. Maaliif ati nama jabaa beekamaa waan taateef qeeqamaa jirta, arrabsamaa jirta. Akkasumas immoo sababii keettis kun ta'aa jira waan ta'eef isheenis arrabsamaa jirti waan ta'eef bira darbuudha malee social media kanaaf deebii laatta jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif social media kun just like bosonadha. Bosonni immoo raammoo baata, bofa baata, jawwee baata, waa hedduu baata bosonni. Bosonadhaani akka TikTokiin kun anaaf bosonadha. Bosonni immoo waa hedduu of keessatti qabata. Wanta gaarii nyaatamu of keessatti qabata. Wanta nama nyaatu keessatti qabata. Wanta nama liqimsu, wanta nama waraanu, wanta nama cabsu, wanta laphee namaa cabsu hunda of keessatti qabata. Kuni fakkeenya siniif ta'uu qaba. Nuyi fakkeenya ta'uu qabdu malee akkaataa kanaan atis raachuunis mana banattanii akkaataa kanaan yoo haasotanii warri duuba keessan jirru ijoolleen duuba keessan jiran immoo
maqaa godhatanii bahanii akkaataa kanaan yeroo yaada kana babal'isanii gaarummaa hin qabaatu jedhee yaada sool. Kanaafiyyuu ati firaachuun jalqabumaayyuu laayik akkumatti jette keessaan fixachuu dandeessu ture. Maaliif isin akka Oromoo tokkotti TikTokerii lamaan keessanii TikTokeroota beekamoodha. Atis jaalala guddaa uummata Oromoo biratti qabda. Raachuunis akkasuma jaalala guddaa uummata Oromoo biratti qaba. Oromoon hundinuu si jaallanna, si kabajna. Jaalala guddaa qabdu kuni beekamaadha. Soba hin qabu. Atis respekti guddaa qabda Oromoo biratti. Innis akkasuma yeroo kana akkamitti yeroo sin kana gootanii warri jalaa immoo gochaa kanan godhani. Kanaaf keessaan xumuruuyyuu qabdu ture jalqaba. Akka dubbattetti ati akka viidiyoo hojjettettis ta'e akka laayivii irratti baatee dubbattetti dhiifama gaafadhennaan dhiifama koo fudhachuu didee kan biraa haasa'ee jette. Kana godheera taanaanis raachuun dogoggora isaati. Dhiifamni layqirtaa hin maayikkaffatille biyya seexan maadariyaanoo jedhama. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu dhiifama walii gochuufii qaba. Sin immoo obbolaadha. Kaleessa wajjin haasaa turtan, wajjin dubbachaa turtan, respektii si walii qabdan guddaadha. Jaalala si waliif qabdan guddaadha. Baay'ee wal jaallattu, baay'ee wal kabajju. Har'a garuu yeroo akkaataa kanaanii uummata Oromoo bal'aa kana biratti gocha akkasii innis dogoggora akkasii godhe atis dogoggora akkasii godhu fakkeenya akkamii sin godhanna. Kanaafiyyuu atis dhiisi soolkoo sin kabaja sin jaalladha. Dhiisi miira keessan galiini namni miira keessa yeroo galu waan hin taaneef dubbata. Dubbiitti dubbatetti immoo deebi'ee gaabba. Yeroo aaran sirriidha. Aaruu danda'u aartee dubbachuu dandeessa. Miira keessan galtee dubbiin taane yoo arraba kee keessaa baaste kan garaa kee keessan jirre kan yaaddeen beekne yoo garaa kee keessaa baaste boodatti miidhamuu dandeessa. Innis akkasuma gabaabumatti kana dubbachuun barbaada. Dubbii isinitti hin dheeressu. Dhaamsa tokko bichaa warra jala jiraniif hin dabarsa. Ijoolleen ajandaa godhat waan an biran dabarre sool waan an biran dabarre kanaan dura maal jedhanii viidiyoo sana hojjedheera. Profaayilii koo jala jira soba hin qabu. Soolanii firaachuu wal lolchiisna. Yoo soolanii firaachuu wal lolanii maccaaf tuulamni yookiin shawwaaf wallaggaan wal lolaa. Kanaafiyyuu kana gochuudhaaf soolanii firaachuu wal lolchiisuu qabna jedhee mucaa wayii viidiyoo hojjetee ture. Viidiyoo sana hojjedheen jira. Profaayilii koo jala jira raagaadhaaf jechuudha hin banne soba miti. Sooshaal miidiyaa kun otoo ati dhugaa hojjettu sobduudha siin jedha. Otoo ati soba hojjettu immoo dhugaadha siin jedha. Faallaadha waa'een sooshaal miidiyaa kana. Kanaafiyyuu isa kanarratti naqaatanii sin camaa taatanii nama bilchaate taatanii sooshaal miidiyaa kanarratti nuufillee fakkeenya ta'uu qabdu. Nuillee nama yoo arrabsine nuillee dogoggorree waa tokko yoo dubbanne kottu gurbaa badasii maaliif akkas goota gochaan akkasii sirrii miti deebii jettanii nu deeffachuu qabdu malee laayivii banattanii akkaataa kanaan miira keessa galeennis kan garaasaa dubbachuu atis laayivii banattee kan garaa kee dubbachuu saba bal'aatu sin hordofa uummata bal'aatu sin hordofa waan ta'eef yeroo kana dhiibbaa guddaatu uumama. Gandatti gala dhiibbaan uumamu immoo gaarummaan qabaatu. Kana jechuun barbaada sirra beekee miti amma naaf hubatame tokkoon sitti maayira na caalaa beekta waa'ee sooshaal miidiyaasi na caalaa hubatteetta ta'uu danda'a. Laayik garuu namni aaree miira keessa galuu dubbatuu fi namni tasgabbaa'ee dubbatu tokko miti. Miirri waan hedduu nama haasofsiisa. Kana jechuun barbaada soolko tasgabbaa'ee miira keessaa bahii akkasaa ta'uu yaada koo nan gabaabsaa latiyyoo jiraate itti hafuufu kanan jedhaan. Ayyee galatoomii kennaa ko. Thank you. Sool nagaan siifa ta'u. Akkamiti? Ayyee siifillee nagaa ta'u akkamati fayyuma? Jirtaa nagaa keetii? Jira nagaa kooti akkam? Jiraachuun hin jaalaa. Baga jiraattidha. Ayyee baga waliin jiraanne. Yaa'u wanti bade wanti dogoggorame yoo dogoggorame yaa'u kan qaanii wal gochuun kan saalfii wal gochuun hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuuf nuti nama sinirraa barachuu qabudha. Malee nama akkasitti himuyyuu miti nama sirraa barachuu qabu nama sirraa dhaggeeffachuu qabudha. Raachees yoo ta'e akkasumadha. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf namni kana gidduutti faayidaa dhuunfaa argatu jiraachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf namni kana gidduutti faayidaa dhuunfaa argatu jiraachuu danda'a. Raachees yoo ta'e yaa'u nan beeka qaamaanis argee beekaanii siinillee qaamaan argu yoo hin baadhee dhugaa dubbachuuf arrabni namaa fi ilkaanni iyyuu walitti bu'a. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Arrabni kee fi ilkaanni kee iyyuu walitti bu'a. Yeroo nyaata nyaattu iyyuu jechuudha. Namni walitti hin bu'u jechuu hin dandeenyu. Sagaleen koo dhaga'amaa jiraanii? Yaa.
Kanaaf harrabnii fi ilkaanni namaayyuu kan abbaa takkaayyuu walitti bu'a. Garuu dhugaa dubbachuuf warri isiniin walitti isin cimsuu fi viidiyoo dalagan hojii hojjetan argeera amma suura raacha bakkitti garagalagalee namni irra dhaabbatee sirbu argeera kan kee bakkitti garagalagalee sirbamu argeera garuu kun hunduu dogoggora jedheen fudhadha akka kootan hin barbaachisus. Kanaaf raachee jalas tureera amma raacheenis laayivii irra ture haasaa ture dhugaa dubbachuuf raacheen namni daangaa darbee hojjechaa jira malee raajaan akka laayivii irra dhaabbatee haasa'utti ol ka'eetu anaaf jettanii nama narrabsinaa anaaf jettanii maqaa namaa isin dhayinaa keessumaa suura koorra piroofaayilii godhatanii nama narrabsinaa jedhee ol ka'ee kadhataa rabeetta nama isaan booda kee biyaansi mucaan kun dhiifama kee yoo dideyyuu akka sabni walitti hin buuneef dhiibbaa gochaa jira. Warri akka sabni walitti bu'u barbaadan garuu bakka ofiima isaaniitiin mataa isaaniitiin of hooggananii namni kun walitti bu'uu qabaa kun akkas ta'uu qabaa jedhanii hojjechaa jiru. Kanaaf iyyuu biyaansi an akka kootti kan hin jedhu yaa dubbii kee dura dhageeffachaa ture ati warra suura gadi galagalchanii morma irraa kutanii viidiyoo dalaganiif jettee jara kana simmeetti keessa galtee almost akka uummanni bal'aan sitti mufatu hin godhin. Baay'ee uummata shawwaa keessa yookiinis immoo uummata gara kanaa keessatti kan si jaallatu meeqa jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Uummata wallaggaa yoo ta'e immoo kan raacha jaallatu meeqa jira dhugaa dubbachuuf namni gargar sin baasu hin jiru. An akka kootti akka mataa'utti garuu warri beekamtii barbaacha warri dhuunfaa fedha dhuunfaa isaaniitiif jedhanii wanta kana gochaa jiran jiru waan ta'eef warra akkas godhaniif jettee uummataas jala jiranis xiqqoo ishee itti mufatin dhiisi bakka jechuun yoo dhiiste gaariidha dhiisati itti naarinii maaliif hamma kee waan hin geenyeef akkasiin jedha hamma kee waan hin beekneef akkasiin jedha namni nama isaa olii arrabsa isaa olii gadi qaba malee nama isaa gadi eessatti arga kanaaf iyyuu ati isaanirra waa wayyituuf gadi se galagalchanii isaanirra waa wayyituuf si arrabsan isaanirra waa wayyituuf si abaaraa jiru waan ta'eef ati isaaniif deebii laatiin siin jechuun barbaada aga dandeettii gootii haga beekumsa gootii warri dhufanis yaada yoo qabaatan itti afuufanii garuu haga danda'ametti immoo waliin dhiisuu yaala waliin dhiisuu irra caala. Laatiin illee yaada laateera amma yaada nama hundaarraa yoo fuute yaadni si miidhullee jiraachuu danda'a. Kanaaf iyyuu amma gabaabsitee unuun gastiirraa harcaasiiti akka yaada kootti nama hundarraa yaada funaanuu dhiiste gabaabsitee yaada kana yoo dhiiste gaariidha sol. Maaliif jennaani dubbiin arraba namaa namni nama miidhus jiraachuu danda'a. Wanta hedduutu jiras keessatti namni negatiivii nama tokko dubbate poozitiivii nama tokko yeroo dubbatu ammas immoo wanta biraadha waan ta'eef walumaa gala bakka ati konfiidensii mataa keetiin itti gaafatamummaa mataa keetiin wanta kana shoorti goote akka obboleessa tokkotti kan hin sitti himu yooma yaada nurraa fuudhuu dhiiste gastiirraa nu harcaastee yaada dhuunfaa keetti fayyadamtee dhiiste gaariidhan jedha kuni yaada kooti garuu akka dhuunfaa kootti maaliif namni yeroo yaada kennu namni negatiivii waan hin taane dubbachuu danda'a as kanatti siinillee sammuu kee miidhuu danda'a yaada hin taanillee dubbatee dogoggoruu danda'a kanaaf akkasidha namni hundi guutuu miti anis guutuu miti hundi keenya ni dogoggorra kun yaada kooti sool miutii irra irta sool sagaleen kee hin jiru miutii kaasi sool miutii kaasi Mute rakafadhu sila. Mute rakafadhu. Aye, injirami amma sagaleen ko. Amma injira. Ya, nama yaada qabu yaada sarraafuna yaada faallaa nama qabu immoo mana keenya jirra waan ta'eef buusna rakkoon tokko hin jiru kanaaf iyyuu amma danda'ametti daqiiqaa tokko tokko yaada keessan utuu dheeressin Fena oro kan jettu asai. Bonan tan. Aye solan nagami. Jira naga kan. Bayarami. Naga. Baga jiratan sinundino. Ani yadin ani kabu ete ada bayas meti gafin kaba.
Akkani karaa miidiyaa sooshaal kanarraa kan nagaa jirutti siif firaachuutu xiqqoo walitti bu'iinsa qabanatti fakkaata. Garuu kan baay'inaan immoo si mataa garee galchee isa mataa gadi garagalchee waan biraa keessa isin gochaa jiru kun siif isaan wal nyaachisuudhaaf malee isin lamaan fayyaduudhaaf miti. Yookaan immoo gandaan uummata kaleessa wajjin jiraachaa kaleessa wal keessa isa tokko wal nyaachisuuf jechuudha. Kanaaf tokkoffaa isin lamaan gidduu badii jiru tokkotu jira. Badii isin bira jiru maali? Isin lamaan yoo wal loltan maaltu social media irra fide? Maaltu social media irra fide? Maaliif achiin hin fixattan? Ammaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Atii fi sooreen jalqabarraa kaastanii amma karraatti waan wajjin jirtan. Sana booda abingoon miti maqaan isaa eenyudha mucaan sun akkatti isin jidduutti caalkaa seenee ishii adda baase. Kana hunda fiddanii miidiyaa irratti fiddanii uummata biraa of tuffachiisuun kun isin nama kabaja guddaa qabu nama uummata Oromoo fuulduratti kan jaalala tokko qabu. Kana maaltu fidee isin miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti waa'ee jaalala waa'ee maarri kana hodhof kattan maal rakkoo qaba karaa biraa of fixattan karaa keessaa of fixattanis maal qaba. Raachuu faanas immoo isin lamaan obboleeyyanii isin warra kaleessa wal jaallatee wajjin dhufeedha. Guudanyaa kaleessaati. Har'a immoo yoo fixattan karuma keessaatiin oo fixattanoo miidiyaa irra of duubaattanoo uummanni yoo dhaga'uu baate sagalee keessan biraa miti. Nafxanyaa gara biraatii miti. Miti yani yoo ilma isaanii kabaje ilmi keessii kabaja. Sigale? Yoo anaan na kabaje namni ati jaallattu sii kabaja. Yoo ati waan gaarii hojjettee bu'aasaa argita. Sigale? Marzii namatti naqaa, marzii namatti hojjechaa immoo namni kabajamu tokko iyyuu hin jiru. Hin jiru. Afaan qabna. Baanee dubbachuuf xinnoo Oromoon akkasittu sababa barbaaddee wal lolti jechuuf obsee taa'aa jira malee maal muxxee haadha keessanii singoonaan ani suura koo nagaraggeessitu si. Moo soolantu firan qabu moo soolantu hordoftoota hin qabu maal muxxee haadha kee dhabdeedha. Face to face anaaf isa taasee anaaf isa tola rabsee maaltu sin laallata waan nama laallatu jira. Gandi kee tun tuqamin utuu haati kee utuu abbaan kee manaan tuqamin inni sin nama tuqxan maali? Mana maalidhas? Sagateewwan dhugaa rabbi baay'eema tokkodha baay'eema tokko jechuun dhala namaarraa wanta hin eegamne wayii hojjettu beektee waanuma bakka sababuma barbaaddu sababuma rabbi geeta nama sin hin godhin waaqayyo gowwoota haadha rawu. An tuffadheen dhiise baay'isoo viidiyoo irree kan hin dalagneef tuffadheen sin dhiise dhugaa rabbi tuffadhee waa buustan immoo hin qabdan ofuma bababeettu malee koomentii jalatti viidiyoo namaatti suura gale ila dhiirri immoo hin jiru utuu dhiirri jiraate bakka nani jirutti sii gale. Anna dhibaan dhugaa waaqayyo warruma ganda kee arrabsaa ooluu fi maal haadha kee dubbattee beekta maal jettee beekta mee ani dhiiradha bahee dubbadheera yenna haadha isaa arrabsan yenna obboleettii isaa maatii isaa muluu arrabsanii eenyu bahee dubbate natti maa eenyu bahee dubbate dubbattanii irraa iyyitanii ani fi mucaa kana walitti nun buusina. Bada walitti buusuu isa hamaa keessa ba'aa jirtu sinii galee. Isa hamaa gadi ta'a of ilaala. Ana suura koo galagashuu miti waggaa tokko lama galagashaa oolte siif deebisiin deebisu abadan deebisiin deebisu. Gaafati quuftu kan sii deebisanii jiru. Sigale warri si deebisanii jiru
afaan banuun gaarii miti. Afaan hin banina. Amma danda'ametti waan gaarii hojjechuu yaali. Waan gaarii dabarsuu yaali. Si galee sagaxeewwan karaarraa dhufte. Namni dhuunfaa tokko ollolee maal abbaa kee ati afaan bantaadha manna dhibu. Maalidha si mana maaliidhaadha? Ashkaroota isaati moo garadii isaati moo maal haadha kee? Maal abbaa keessanidha? Maal dhabdanidha man? Maalidha? Dhiirummaan immoo miidiyaa irra taa'anii haasa'u miti. Miidiyaa irra taa'anii alba'u miti. Siif hin himaa. Miidiyaa irra taa'anii hooqqisuu miti dhiirummaan. Salphoo, durbishee salphoo. Waan tokko sodaa tokko guddis baddee akka isheenitti nama arrabsitu akka isheenitti haadha namaa galabbattee teessee haasotu dhugaa waaqayyo isin argisiisu. Qoshaashaa kan qonoxxoxamteen guddanne baqa likiskisoota hunda jechaan jiru si galee warri isteer waaqayyo isinitti argisu. Nama dhuunfaa tollole maalidhaadha mana maalidha si? Mana maalidha? Yoo haadha abbaan qabduu ta'eeti akkanatti baatee nama arrabsita ta'e malee na tuqnaan sin tuqaa jira bar. Unkaan sababa biraa fuudhiisne irra nuti arrab. Si galee? Kanaafiyyoo of eeggadhaa. Gaarii miti. Gaarii miti nuti ammas gandantu nu garuu nama dhuunfaarraa geeraraa jirtu nama dhuunfaa galabbataa jirtu siin galabbachiisa abbaa barbaadde haadha nama barbaadde nama dhuunfaa si galee utuu gandaan hin tuqsiisin utuu ganda namaa tokko hin tuqin si galee jii 12 dhalate moo jii 9 dhalannaa mi lamaan keenya. Kanaafiyyuu of qusadhaa gaarii miti. Gaarii miti. Nama dhuunfaa gidduu galtanii hin borcina waan borcitan. Ijaaf ijatti haasa'uu dandeenya nuti. Bilbila walii qabnaa, walii barreessinaa, walii dawwallaa waa meeqa boor ganama araaramuu dandeenya nuti. Maal abbaa kee gadi fidda booru ati? Inni asiitii amma doomaan maayimiin qarumatti teessee haadha namaa galagashitee viidiyoo hojjechaa ooltu gaafa nuti araaramne maal haadha kee gadi fiddaati? Amma dawwalee ko amma otoo tageessu dawwalee haasofsiisuu nan danda'am. Seegale sagaxee dhugaa waaqayyo nama waa tokko bakka nama waa tokko gaggalagashee nu bada ganda kee tuqame moo obboleessa kee haadha kee tuqame moo maal abbaa kee dhabdeedha nama dhuunfaa gidduu galtee ati haadha namaa arrabsita haadha namaa gadi galagalchita. Maal si goota haadha hin qabdu mana? Balaan dingataa haadha keessarraa galagashu warri haadha namaa galagashitan. Si walitti nu kaasuuf immoo adeemtu laa. Ibidda harkaan tuqaa jirtu. Ibiddaan dhaamni harkaan tuqaa jirta. Kana beeki. Dhugaa rabbii sitti. Ibidda dhaamuun dandeenya harkaan tuqaa jirta. Dhaabi. Dhaabi anas jedhe. Dhaaba. Dhaaba. Warri amma zimmettee sirraa iyyitu bookkistu utuu ani du'e utuu inni du'e waan fiddan tokko hin qabdan. Waanuma tokko haati koo aduutu waanuma tokko dhudhuuftu afaaniin dhudhuufta malee waanuma tokko waan fiddu hin qabdu. Namni way gudii. Dhiisaa gaarii miti.